uumama hundaa samiif dachii kan nuuf hime asiif achi, jecha rabbii soba hin qabne kan amane kufee hin cabne, kan eenyuyyuu hin jijjiirree hiika dabsees hin micciirree, yoomuun baduu zalaalamaa ifee ibsa bar'aalamaa. Siin jiraannee siin qajeellaa, siif jiraannee siin adeemnaa, jannata isaattiin kajeellaa. Damma caalaa miyaan isaa, gurraaf tolaa dhageettiinsaa, soora qalbii nama yaaluu, qur'aana kamuun madaaluu. Kitaabota jiran keessaa, barbaadame addunyaa keessaa, eessa jira fakkeenyi isaa, saayinsiinuu burqaan isaa, qur'aanarraa maddi isaa. Qur'aanatu dursee qaa'ee, waan saayinsiin irra ga'ee, tiyooriidhaaf piraaktikaalii, mee qorii qur'aana laalii. Kan qur'aan irraa dubbate, waan dhufuuf waan dabarfate, mee qorannoo irra geggeessaa, waan ajaa'ibaa dhageessaa. Jaarraa 14 ga'ee, waan qur'aanni irra ga'ee, saayinsiin amma dhaga'ee, akka haraatti himuuf ka'e. Kanaaf madda jireenyaatii, qur'aan ibsaa dukkanaatii, akeeka milkaa'inaatii, bantuu ulaa jannataatii. Itti fufa.